Ashamaa harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodha maatiiwwan daraartuu tubbi. Akkasumas warri maatii naaf hin ta'in maatii naa ta'aadha. Anillee maatiin isinii ta'a kutaaf amantaadha waliin qonnu. Akkasumas warri maatii naa laatanii jirtan hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha obboleewwan koo kabajaanan isin gaafadha. Ngidee daraartuun maal qabattee dhuftee har'a jechuun keessaniin oolu gaafiif deebii yookiin tapha ibboo toltuu tuubii wajjin gaggeessuufan jechuudha. Tarii kan kanarraa kaaftu yoo ta'e bilbila tapha ibboo ishii gaafachuudhaafani turtiin keessan anuma waliin haa ta'u isiniin jedha obboleewwan koo na waliin turaa dandawalaaf. Hello. Halo. Maalirraa kaaftu bilbil? Reefa arge amma bilbilsamiti sitti barreessaan ture yookaan daree dafeedha jechuudha jaartii kaatifanii. Indee yeroo baay'ee gisee meeqa dallate viidiyoo dhugaa? Yoo natti bilbiltee jalaa kaasee raam tokko yoo bilbiltee kaasee mitis sitti mul'atu waan bira jira bilbilli. Indee kwaani yeroo baay'ee si bilbile dhugaa gisee sadiin dallate viidiyoo. Keenya biraan agarree amis kola ta'e tarii shabaa kee ta'a malee tokko kan argeessi jala kaasee amma. Hara gisee sadii si dawwale. Nagaa keedhaas. Jirra akkamati. Jira galata rabbii nagaa hodha. Hojiin akkam? Hojiin bareedaadha. Bagana gaadhamte anillee jira. Alhamdulillah. Galata tapha ibboo si gaafadhaafan toltu baga nagaan dhuftesi gara istiidiyoo kootitti. Bagana gaanii na eegde daroo itti sabbootuun. Daruudhaan jette nama addaan baay'ee na yaadachiisti. Sitti kaaftee? Dhugaa gisee daruudhaan jette isoo yaadadha bakka. Abshir. Ayyee daree na gaafa dura koo hin qabu. Jaartii kaatee dhikkoo namamti banee. Itti qophaa'e ingilee. Ayyee itti qophaa'e ragaa hedduun beeku. Baay'ee koo. Akkas jedha gaafii tokkoffaanii ibboo adii dhalaa gurraacha hoosifataa dhageesse adii dhala gurraacha hoosifataa diimaa guddifata. Adii dhalaa gurraacha guddifata. Gurraacha hoosifata adii dhalaa gurraacha hoosifata diimaa guddifata. Diimaa ni guddifata. Gurraacha immoo ni hoosisa. Adii dhala. Wayne gudiikoo. Wayne yala. Gudiin eellam. Gudii. Malli ishiin jimini. Ngidee yaali ka. Yaali ishii. Yaa ibboo. Mee yaalaan jira yoo naa dhufe. Adii dhalaa diimaa guddifata gurraacha hoosifata akkasii? Diimaa ni guddifata. Yaa Rabbii na gargaarii. Yala. Yaalika. Marfan. Dari beekan bukan beek. Ye balaan buute. Lagi itu ambil. Kalaas lafa naa kenni ka. Lafa naa kenni. Akaagoon diimaa daabboo.
Adii dhalaa gurraacha hoosifataa diimaa guddifata. يا ويلي يا ويلي وينك يا ابو يا فاسي كنا خلاص ايش لفنا كنك ليه صافيك بك بربادنا كن جمع باجي فارسي كنا خلاص دين جمع بيا كنا كني تروغا كلا تومي نربسو ديبني سا بربريدا لا بركض ديبني سا بربري ديما دلا adii dhala دلا gurraacha hoosifataa diimaa guddifata deebiin barbareedha وين دغاين بيقولوا اي غدي اشي اكس ايش كويكا gaafii lammaffaa ilmoon ni deemnaa hin deemna jetti ati ni teenya jetti akkas yaalaa si bibbise be ilmoon ni deemna jetti ati ni teenya jetti ilmoon ni deemna jetti ilmoon ni deemna jetti ati immoo ni teenyaa jetti wayne gude hin beektu kana wayne gude yaali yaada ebboon dhaga'ee beeku miti na gaafatartu ndee yaali way gude bakka abbaa ta'e keessan dawwale gaafadhu sitti himani abbaa ta'e keessan dawwale gaafadhu Envía caro, ahí vive la casa ahí, di donde no vive no jalan kasu. Ana sinin beetu? Gaafachuudhaaf. Seenuu maan jettu garuu gaafa. Gaafachuudhaaf immoo balaan buute gaa. Gaafachuudhaaf hin jedhe. Laan gaafadhu. Ilmoon ni deemna jetti. Haati ni teenya jetti. Ni teenya jetti. Lijuu dhagaa daakuu. Argatte raayit. Yookaan baaburratti fakkaata. Argatte. Argadhee? Goobas. Tamallisaa albatta keetiin. Shi. Tamallisee? Gabaabaa hin tuttu dhadhaa hin dhabdu. Gabaa hin nattu dhadhaa hin dhabdu. Kun qallaaliidha. Tiraazii boorataa moo maanni? Boorataa moo tiraaziidha? Miti biyya keenyatti. Waaw goobas. Oromoodhaan maal jedhama? Argatte bakka goobas kana takkitti maan deebiste. Inni silaa uumaan dhaga'ee beeku miti iddoo awwaalaa jechuudha. Gaduraa. Asuma taa'ee waliin qabe. Asuma taa'ee walitti qabe. Asuma taa'ee walitti qabe. Asuma taa'ee walitti qabe maanni? Baatee dhufe dhugaasa durii miti kun. Yala. Asuma taa'ee walitti qabe. Asuma taa'ee walitti qabe. Walitti qabe. Asuma taa'ee walitti qabe. Maanni walitti qabe jechuun? Yala yaali. Midhaan sabasabuudha moo? Miti. Dafi. Maanni hassaabiidha laata? Hassaabii waan yaadamu. Tamallisaan argattee jirta. Goobas. Dhugaa yaada. Asaabinis yaadis tokkuma. Goobas argattee. Eshi qoyka. Eshi.
Sadi deemsee rasiichi tuman wallaalee kalas natti nagaamtu hunda isaa wallaalee garuu. Eshi gaafii shanaffaa gaafii akka ayyaana keenya halaala irraa keenyaa jedha. Maal jechuudha? Anuun beeku kana. Akka ayyaana keenya halaala irra keenyaa. Maal jechuudha? Balaan buute qaba. Halaala teenya jechuun halaala teenya jechuun fagoodha. Halaala jechuun akka shari'aadhaan waan halaala waan akka ayyaana keenya halaala irra teenya. Balaan buute. Gaafi deebisi. Akka ayyaana keenya halaala irra teenya. Utuu tabbarra teessi waan jedhamu wayiiti mammaa kana akkasii wayii jira harma wanti harma haadha jechuudha. Argatte Kuni garuu goobas dhugaa rabbii hin danda'amne tamalli isaanii harma. Akkamitti argattee dhugaa? Laa mammaa akkasii tabbarra kan jedhu mammaa akkasii maayinni maal jedhee jiraata harma wayii jira kun immoo halaala keenya tabbarra. Gaafii jaaffaa. Lafee hin qabu ija hin dhabu. Lafee hin qabu ija hin dhabu. Ija hin dhabu. Waaw. Qal'aale dhuguu. Tamalli isaa gaafii torbaffaa qal'aale. Abbaan garbee iyyaa darbe. Hin deebista kanas. Abbaan garbee iyyaa xayyaara. Miti. Dhugaa jijjiiramee dhufe bu'uun akkasii miti garuu namaaf gala malee milikkitiidhaan namaa gala. Maal jedhama sangaan gaafa dargee marataa kana darbeedha kanaan beeku xayyaara jechuudha. Amma garuu wal fakkaata garuu xiqqoosii adda adda ta'e. Isaa miti garuu. Abbaan garbee iyyaa darbee. Dhugaa jijjiiramee dhufe boora faashinii dhufe. Jijjiirame kan xayyaara kophaadha kanaa adda. Kan xayyaara tas deebiin isaa gaafin isaa adda. Qotiyyoon gaafa dalgee bookisaa darbe xayyaara miti. Qotiyyoon gaafa dalgee bookisaa darbeedha inni. Darbee akkasii kun kan biraati. Meera deebii abbaan maal ta'e? Abbaan garbee bookisaa darbee. Abbaan garbee iyyaa darbeedha natu gaafii dogongore. Allaatti. Iyyaa darbeedha. Allaattiidha? Allaatti miti garuu duruma geesse yala. Simbirroo. Karasuma garuu yala si deebisuu silaa waan nama nyaatudha. Si deebise dhugaa hin marre wallaan. Caafii sitti mee deebistee godhi haa ta'u. Waraabessee. Gaafii saddeettaffaa. Gaafii saddeettaffaa asumaa tumuun asumaan qabu. Asumaan tumuu asumaan qabu. Maalidha kun? Isuma tumuu isuma qabu. Isuma tumuu isuma qabu. Maal Maalaaf gaafii dhaqa? Isuma tumuu dhaggeeffadhu laal. Isuma tumuu isumaan qabu. Tumtuudha?
زري ويجرا كرا كبيرة ويا ثم وجرا وسبيلا كتوم ويجرا سبيلا تمودا وماي أرجعتي اسمه كابو اسمه تبو بدي أرجعتي غافي سالغفا أي تبدو جري الموت زري دا غرا كينيا انجرو غرا كيسن زري بكسي انجرو نجد أما أما سنا غيفا دو غافي سالغفا غافي سالغفا أكاي إشي نياتني غاديسا إشي نتأني أكاي إشي نياتني غاديسا إشي نتأني ماشي يا ربي ميقونا يالا يالك يالا nyaatanii gaaddisa ishii ni ta'anii ni ta'ume gaaddisa akaay midhaani garuu midhaan ishii akaay ishii nyaatanii jala ni taa'u gaaddisaaf fakkeenya aduun yoo si gubee deemtee jala teessa Mishinga miti. Yala garmu karma min aniti ayo aragatti taafid ay aragatti right shiga fi kurnafa gaafin kun kurnaffaan akkas jedha fuundura mootii teessee fincaan fincoofti balaa buute gaa fuundura mootii teessee fincoofti fuundura mootii teessee fincoofti siini jabana buna qallaalidha tun kana keessaa tokko maal deebiste jamanaa qallaalidha jamanaadha garbitti kan beeku garbittiin giiftitti boolaati kan jedhamu jechuudha siini adii waan ta'eef garuu mootii jirameera garuu nama afgala malee okay amma dhaggeeffadhu ka gaaffii 11ffaa lafee hin qabu ija hin dhabu lafee hin qabu ija hin dhabu lafee hin qabu ija hin dhabu maali yaa rabbi lafee hin qabu ija hin dhabu maadha kun yaa rabbii ko lafee hin qabu ija hin dhabu adda dhugaa rabbi adda garuu biran darba kana adda yoo si dhibe bira darbuure lakki dhugaanu nagaarrame sasseessaa miti lafee hin dhabu lafee hin qabu ija hin dhabu Beeku yookaan waan barbaadde fidii yookaan bira darbe. Ashi. Inni beeku sakanaa miti sila si deebisee rabiddeena ture sakkan biraati jettee ati. Adda mareedha ibboo muree manarraa tuule. Muree manarra tuule. Maali? Muree manarra tuule. Yala deebisika. Muree manarra tuule. Maali? Deebisika bas kalaas. Yaali. Yaali. Cita
أيوة أرجعتي رايت. أرجعت جيت ربي أرجعت. واو شرس namichi gaaffii 12ffaa akkas jedha. Namichi daabboo qabatee warri daabboo deebi'ee namni achumatti hafe. Namichi daboo kadhatee dhiifama. Namichi daboo kadhatee warri daboo deebi'ee namni achumatti hafe. Inni achumatti hafe. Sifingallee. Sifingallee. Namichi daboo kadhatee warri daboo deebi'ee inni achumatti hafe. Inni achumatti hafe maa inni du'a? Goobas argatte. Argatte rabbi. Goobasiidha rabbi. Nama du'e qabbarame ta'uunas akkasumatti fakkaata. Reeffa een argatte. Danda'amneen. Okay, ishee gaaffii taanutaani walumatti. Ishiin dhumamne gaaffii 13ffaa. Shaa jedhee hin dhangala'u. Shaa jedhee hin dhangala'u. Shaa jedhee hin dhangala'u. Shaa jedhee hin dhangala'u. Maali? Shaa. Maali naan jette gisee hunda na kofalchiista bari. Deebii dhagaa, ibboo dhagaa. Ayi toltu dhugaa. Mataa nama gootaratti. Sitti ni mudan. Yaali sitti ni mudan. Manatti galaa lubbuu qaba. Manatti galaa iyyuu? Horiidha? Laaltanii keessaayyee? Horii keessaa garuu deebisi. Sitti memeerabe. Sitti maan jira maal naa deebista? Eegee fardaa. Argatte garuu natti sitti mee kana dhiisse. Manatti galatu jenne dhugaatii deebisaa hin jiru sila argaa jiru. Naa dhufaan jiru. Shaa ennaan eegee yaada dheeriqoosi. Ni deema hin dhaabbatu. Ni deema hin dhaabbatu. Gaaddiddu allaalii dhabu. Miti. Asfaaltiidha moo ni deema hin dhaabbatu. Ni deema hin dhaabbatu. Araadha. Miti. Asfaaltiidha. Wee maa inni ree? Toltuu ta'e nan kufalchiisini. Wayni deema. Yala. Kana beeku asfaaltii Kalaaf. ishee. Argatte lafa naa kennisin jechuufan deema argatte bishaanii. Eshi amma 15 si gaafadha. Gaaffii 13ffaarra jirra. Eshi. Okay. Nagas. Ganama luka afur guyyaa luka lama galgala luka 3. Balaan buute. Wayni itti haramne. Anaa nagaarrame dhugaa ganama luka afur ganama luka afurii guyyaa luka lama galgala luka 3 balaan buute maal jechuudha? Lukni sadii maa inni gaa? Lukni sadii maa inni maaliif ree? Luka lama jechuun isa biyyi daa'imtu ishee alachi ol kaata miilaan deemtaa lukni sadii moo eessa ree? Dhugaas hin beeku waan isa sadaffaa. Yala deebisi. Tokkoffaa maal jette?
sadi ammas lukuma lama tuute luka afur tuute shi tokkoffaa daa'imu na dhalattini daa'imti achi yeroo guddatti lamaan ol kaatee deemta sirriidha isa argatte jaarsi shi yoo dulloomte ammas afuruma laa qabatu kan maalii ture yoo dulloomte immoo afuruma ammas yoo dandeesse dadhabde jechuudha deebite daa'imta sadeen kana deebisi ka sadeen deebisi dafi adukaa sadii naan gallisa bakka sadanechaan jaarsa wow deebiste dhugaa rabbi wandaatam gobas jaarsa shanoo xiqqoo si gaafadhe kana bicha takka malee sirraa fudhadhe tokko fudhattee bakka cimaadha maanni bakka inni masii kenneera si gaafadhas kita akkasidha gaaffii kudha arfaffaan kita buufatee waajjira seente kita buufatee waajjira seente kita buufatee waajjira seente yala ni nyaatam miti yaale lafa naa kenne bakka ani sitti ni muammallee mataa wana sitti been deebistaati milikiti wana ittiin deebise dhugaa yoo milikiti natti bitattiin deebisaa kanas lama fudhachuu barbaaddeeti eessa sii dabalu oromiyaa keessa Adaamaa waaw Adaamaa ko fudhadhee maalan dhaba oromi giraa dariin nu firaa kara kee fiarrasumo dhiisu ishi galatoomi bakka anis asumatti annaabaa deebiin isaa muuziidha muuziidha maatii kootti nagaa mi'a asumatti an cufa bakka saganni gaa viidiyoon dheeraa waraabu waan ta'eef hordoftoota daree daraartuu tube jirra jirtu akkam nagaa keessanii nagaa kiyya alhamdulillah daraartuu laayikii koomentii sheer gochuun jajjabeessaa bira dhaabbadhaan isiniin jedha hibboon kun waan dur darbe waan ijoollummaa keenyaa waan dur dabarsine maatiin taa'ee gaafatu Tabaan waa hundaan dabarsinu yaadataa jirra waan ta'eef jajjabeessaa bira dhaabbadhaa warreen maatii siin taane subscribe gochuun gara mana siitti dabalamaan isiniin jedha galatooma. Atillee galatoomi toltuu koo gaaffii tikikkilii deebiste tokko malee namni kudha arfan keessaayi hedduu galatoomi siin jedha obboleettii too. Asii gaarii amma sagantaa biraa walitti deebinutti. Galatoomishi. Chaash. Bye. Ishi obboleewwan koo asumatti dhaabbata sagantaan koo viidiyoon koo jechuudha. Hedduu tokko galatooma warri na waliin turtanis viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Ittuma fufa waan ta'eef barumsa irraa argachuu dandeessu warri ilaalaa jirtan wayin dhageeffachaa jirtanii irraa baradhaa isiniin jedha dhaamsa koodha kuni. Tapha durii yeroo ijoollummaa keenyaa ni taphanna jechuudha ibboo galgala gizee rafnu baay'ee tokkon jaaladhaa waan ture dhugaa ibboo ani osoo guyyaa dhuun gaafatamne rafuun bule galgala jechuudha innaa akkas isiniin jedha obboleewwan koo yoo laayikii godhaadha sheerii gochuus hin dagatinaadha komentii dogongora koo komentii jala naagaadha saanduqa komentii jala bakka itti dogongortinaa jedhaadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja turtii gaarii isiniif haa ta'u amma viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan naa turaadha baay'een isin jaaladha laayik sheer gochuu hin dagatinaa baay